ogummaa fi hojiin dhiiraaf dhalaan qabdu. Namoota hedduu jiruu biyya lafaa tana keessatti argaman keessaa gariin namaa kan kaayyoo isaatti cichee mataa isaarra dabree biyyaa fi dhaloota lammii isaatiif waa gumaachuuf tattaafatus tokkoof lama miti. Haa ta'utii garuu faallaa kanaatiinis kan kaayyoon isaa maal akka taate hin beeknee fi galma jireenya isaa guddaa kan bira ga'uu danda'us akka waan hin dandeenyeetti abdii muree waanuma hiraataaf nyaatee ittiin bulu qofarratti fuulleeffatuus hin dhabamne. Kun hundinuu waluma keessa jira jennullee onneen gootummaa garuu dhiiraaf dhalaan qabdu. Duuba waa malees hammana jechuu baannullee mee nageenyi rabbii haa dursuuti. Harka fuune alaamanaan sa'aaf namni marti keessanuu nagaa keessanii jechaati jalqabnaa. Egaa qophii galmee seenaa teenya arraatiinis goota dubartii Oromoo tan qixxee dhiira kumaa qabsootuu afaan aartii tan gootummaanis baroota dheeraadhaaf onneerraa billiqaa ture takkaaniin walisin barsiisaati. Amma goolaba sagantaa kanaattis bakkuma jirtaniin hordofaa kan isiniin jedhuus an Jamaal Abdulleeti. Egaa goonni dubartii Oromoo tan nuti arraantanam seenaa isiirraa waa isiniif qooduuf jennu tunis maqaan dhaloota isii kan warri isiidhaaf moggaasee Aadde Maftuhaa Abbaas jedhamteeti yaamamti. Goonni dubartii intala Oromootun kan dhalattees Oromiyaa Balloo godina Harargee Bahaa lafa ilmaan Oborraa aanaa Adda Dariitti bara 1960 keessa abbaa isii obbo Abbaas Mahammadii fi harmee isii Aadde Makkiyyaa Aliirraa kan isiin dhalachuudhaaf dandeesse. Duuba gootittiin dubartii tan qabsoo muuziqaa afaan Oromootiin baroota dheeraadhaaf tinniisaa turte weellistuu Maftuhaa Abbaas yeroo umriin isii bara 6 gahuus obboleettiin isii guddoon tan magaalaa Dirree Dhawaa keessa jiraattu Maftuhaa fuutee gama ona afran qalloo magaalaa Dirree Dhawaatti galfatte. Maftuhaanis dubartii uumamaan qaroo waan taateefis ijoollummaa isiitiin magaalaa Dirree Dhawaatti warshaa uffataa kan kootoonii jechuun beekamu keessa galuuni osuma naaqaroo taatee hojjetaa jirtuuti ogummaa biraatis addatti horachuun cimaa dhufte. Duuba dubartiin uumaan isii ganamaatuu aartiin irraa billiquun Maftuhaan eegasii boodaas baandii muuziqaa tan afaan barasaniitiin Gohaa Kinatii jedhamtu tan bara mootummaa Dargii magaalaa Harar turte seentee weellisuu fi garee ragadaa yookaan lulataa ta'uunis itti fufte. Duuba barreenis baruma kana ture. Hammanni jireenya isii qabsaa'otaa fi goota fakkii isii weellisaa jaalatamaa Oromoo Musaa Turkii wajjinis keessatti wal baruun kan isaan bultii jalqabaa hundeeffatan jechuudha. Artist Maftuhaa Abbaas abbaa mana isii weellisaa Musaa Turkii waliinis daa'ima jalqabaa takka waliin argatanii.
duba intalti isaanii tan haadhaa fi abbaa goota Oromoo irraa dhalatteesiim arraas fakkii gootittiin Oromoo maftuhaan saba isiitiif bakka buufteem Rabbiin umrii haa dheeressuuf jennaam. Duba kunis ta'ee saniis maftuhaa abbaas hawwisoo goohaatan keessa turte keessattiisiim nama addaa ta'uun lalifamaa turteem. Barri baruma dargii kana keessa ta'ulleem eegasii ammaasiim gama baandii Hizbila Hizbi ja'amuu tokko seenuuniim handhura Oromiyaa guddittii magaalaa Finfinneetti galuufis dirqamteem. Weellistuu maftuhaa abbaas akkuma aadaa isii duraanii saniittiim baandii kana keessattis muuxannoo addaatii fi dandeettii ajaa'ibaa agarsiisuuniisiim olaantummaa isii jararratti gonfatteem. Duuba goonni dubartii Oromoo tan jaarsa oborraa tuniisiim osuma akkasiin jirtuuti bara 1991 keessaam bara billiqiin bilisummaa uummata Oromoo foddaan as laalteem kan abbaa fi ilmi osoo achi deemnan jenneem dirree qabsootti wal arkusaniis dhufeem. Weellistoonni Oromoo kan aartii afaan Oromoo guddisuuf carraaqaa turaniim gatii afaan Oromoo qarshii 9tti gurgurataniisiim akka gaafa Sayid Aabiyyoo saniittiim gootota jajjabee jaalloowwanii karatti afaan dhaqanii qeebalaniim. Duba guyyaa suni guyyaan qotee bulaalleen diboota isaa haadarraa ishee matatti maree deemeefiim kan daldalaanis dukkaana banaa dhiisee qacalee gootoowwanii simataaf karatti afaan bahan jechuudhaam. Barri bara mahabbaan bilisummaa ummata boojite tureem. Weellistuun Oromoo maftuhaa abbaasii fi abbaan mana isii aartisti Muusaa Turkiitiis kan namoota hunda caalaam jibbiinsa warri irree aartii afaan Oromootii fi uummata Oromootiif qabu agarraan isaanis waan godhan dhabaniitiim jaallan qabsoo Oromoo bara saniitti dabalamuuf dirqamaniim. Haa ta'uu garuu sanis taatu taanis ta'uu baattullee ogummaan isaanii aartii sirbaa ta'us achiin dura aangoon biyyaa ta'u warra abbootii irreetiin uummata bulchanii waan taateefiisiim qaqqaaliin sabaa kanneen waan godhanis dhabnaan carraan jirus matuma ifii eeguudha taateem. Duuba maftuhaa fi abbaan mana isiitiisiim sirba cinatti hidhannoo ajaa'ibaatiin dabaalamanii jiraachuu filataniim. Kunni dubartii tan lafa oborraatii biqilteem artisti maftuhaa abbaas nama duraanis ogummaa ragadaa fi sirbaa qabu waan turteef akkuma miseensa hawwisoo caffee gadaa taateeniim eegasii boodaas achuma keessatti leenjiftuu hawwisoo caffee gadaa taatee filatamteem. Sirboota warraaqsaa kan gootichi jabaan Oromoo hayyuun gameessi namaam artisti Abdii Mahammad Yuusuf yookiin immoo Abdii qophee walaloo isaa babbareedduu mi'ooytuu saniin miidhagseem qindeessuus hoggaa weellistoonni sirban namni lulata shubbisaatiin karaa qabsiisee muuziqaa daran miidhagsuum artisti maftuhaa abbaasii tureem. Yedaloo sirbaa haaree hatattamaan qophooytu hundarrattiisiim weellistuu maftuhaa abbaas akkaatuma hatattamsiiftuu saniiniim lulata shubbisaatiin daran shambaa gooteem isiin dirree buhaarsitu intala Oromoo jabduu tanaam.
duuba jaallanisii kan jiruun biyya lafaa lubbuudhaanisii booda aansiteesiim arraan sana yoo waa'ee Maftuhaa yaadatan ija imimmaaniitiin kan isaan dubbataniim. Artist Maftuhaa Abbaas shamarran Oromoo kanneen qabsoo fi aartii afaan Oromoo keessatti hirmaatan keessaa warra juuza jalqabaa irratti galmaawanii mul'atan irraa takka weellistuu Maftuhaa Abbaasii turte. Sirbi warraaqsaa kan Maftuhaanii fi qopheeffattuusi isa onnee namaa sossoosuu fi kan addaati ture. Yoo gabaabsinee kan walaleessinu taatellee jaallan goota sabaa leencaa baroodee Oromoodhaaf siitu hadoodee diinni immoo sigarraan ni gadoodee sirba ju'uunis inni yoomillee hin dulloomne kanarra weellistoonni dhiiraa wal afaanii fuudhuudhaan sirbaniisi akka fakkeenyaatti kaasuus ni dandeenyaam. Fafajaati, waynaanoo fafajaati, waynaanoo fafajaati, yuuba yuuba, shurrubbaan tuyya duuba, shurrubbaan tuyya duuba mee. Gammachiisi, qalbii gammachiisi, yoo qalbii gammachiisi, anuu teeti, sanaannoo maalichiisi, waynaannoo maalti gooti. Gama biraatiin weelliftuu Maftuhaa Abbaas nama bashaasha. Taphattuu fi amala gaarii qabu ta'uu isiirraa kan ka'e hiriyoonni isii kaleessaa onnee qulqulluun kan isii jaalatanii fi yoo isii dhabaniis imimmaan cobsuu filatanii gaafa gootonni sabaa boodatti deebi'uuf dirqamaniis miseensota waraanaatii fi gareen hawwisoo hundi hanga dandayan qabsoo godhaniiti eegasiifirraa gargar bittinnaawanii lubbuu ifii bulfachuuf dirqamanii duuba gariin diinaan booji'ameeti mana hidhaa galee kaanis ni wareegame gariin immoo biyya abbaa isaanii irraa baqataniiti biyya ollaatti godaanuufis dirqamanii kan kanarraa hafe ammoo daggalatti roobaaf caama danda'aniiti jiraachuuf muddamanii duuba Maftuhaanis warra jireenya isaanii qabsoo sabaatiif kennanii daggala gaaraa mana godhatanii roobaaf caama danda'anii keessa jiraachuu filatan keessaa intala Oromoo takka turte. Duuba jiruun sadoo haftee qawwee fi sirbi warraaqsaatis walumaanii Maftuhaan waan duraaniif qopheessitee jirtuuf jiruun daggala gaaraa sunis jiruu sadoo duraanii tan mana isiitiin adda ittiin ta'ane. Lubbuun toofi malee habiraa hayoomnaa barti, habiraa hayoomnaa barti. Bareetii dhabuu wayyaadha, annamaa marti bayyaadha, annamaa marti. Ijjitoo himimani, ijjitoo himimani. Kanina yaadaatini, kanina yaadaatini. Ijjitoo himimani, ijjitoo himimani. Duuba tanumaa fi tana keessatti yeroo tokko gootonni sabaa biyya abbaa isaanii seenuun akka hangaasuutti ummataaf ibsuus yeroo gabaabaa booda diinaan dhibamanii waan rakkataniif ammaas biyyaa bahuun hangaasuu bilisummaa naasuutti jijjiirte. Faca'insa kanaan wal qabatee carraadhumaa kan intala Oromoo qaalii goota onnee lalisee baadhatte weellistuu Maftuhaa Abbaas warra biyya ollaa seenee jiruu baqattummaa jiraachuu jalqabe keessaahis takka turte. Maftuhaan yeroo sanitti carraa biyya sadaffaa argachuunis humaa ittiin fakkaanne wayituma gabaabduu takka keessatti gama Awurooppaatti lixuun biyya Ingilaand biyyoo guddittii Londanitti galte. Duuba hundinuu dalaguma rabbiiti. Gootittiin dubartii Oromoo tan goota Oborraa Abbaas Mahammad irraa dhalatte artist Maftuhaa Abbaas bu'aa bayii jiruu qabsoo bilisummaa Oromoo hedduu keessa qaxxaamurte rasaasa diinaarraa hiisaftee biyya sadaffaa isii tan warra Awurooppaa Ingilis qubachuun wayita isiin darara meeqa keessaa hafuura baafattee jiruu qananii xiqqoo takka dhandhamuu jalqabdu gaafa guyyaa seenaa
kan balballi gala isii jalaa banamu san aduu bara 1996 sun keessa tasa osoo hin eeggamin balaa konkolaataa hamaa kan koodiin duubee lakkoofsa isaa hin beekamin tokkoon intalchi Oromoo qacaleen goonni simboo aartii weellistuu Maftuhaa Abbaas daandii guddicha magaalaa London gubbatti bal'ifamte haftee. Maalitti jaalladhe Tahuu dahee barate Tolu maalitti jaalladhe Tahuu dahee barate Arrabaa waliin barru wali dhabnu osoo jirru. Duuba jireenyi baraa kan guyyaa saniitiisi Oromoon keessaaf alaa mul'atus fuulli isaanii gaddaan hurree haguuggateeti waan godhuus dhabee waan godhuu qabuus hanqatee. Duuba iftuun goota dubartii Oromoo simboon akka urjii weellistuu Maftuhaa Abbaas haala nama rifaasisuu fi du'a akka malee duutullee har'a garuu seenaan isii du'een hafne. Yoomillee taanaan jajjabeen sabaa dhalootaa dhalootatti yaadatamaa jiraata. Egaa hordoftootaa fi jaalattoota sagantaa galmee seenaa qophii galmee seenaa teenyaa irraatiinis kan goota dubartii Oromoo weellistuu Maftuhaa Abbaas irratti fuulleeffachuun isiniif qoodaa turrees anuma hanga ammaa hordofaa turtan tana fakkaatti. Gama qopheessee isin biraan gahuutiin ammoo Anjamaal Abdulleetiin ture. Torbayyoo Rabbi jee galmee seenaa biraatiin kan walitti deebinu ta'aatiin har'aaf gama kootiin horaa bulaa deebanaa. Bereedduu uumamaa magaalaa shurrubbaa asii keessa baddu ilmoonsitti sirbaa suuta haasawaatii wal barraa akka jabaa suuta haasawaatii wal barraa akka jabaa. Yoo dhugaarrattee wal baruun maal qabaa? Namninis gaariidha jaalalaaf jalqabaa. Toltu na harkattaa malayyaa shurrubbaa. Toltu na harkattaa malayyaa shurrubbaa. Faffacaasi waynnaannoo faffacaasi waynnaannoo faffacaasi yuuba yuuba shurrubbaan duyya duuba shurrubbaan duyya duuba.